Riyyootan kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleessi keessan gammachuu fi qaaduudha. Har'a ergaa gabaabduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis wanta dubbisee baay'ee natti tole keessaa wanta gabaabduu tokko isiniif qooduun barbaade. Innis kan akkas kan jedhudha. Guyyaa tokko namicha tokkotu bashannanuudhaaf konkolaataa mana fudhatee magaalaa keessaa gara bosona tokkotti deemee ture jedha. Yeroo kanatti magaalaa keessaa ba'ee gara bosonaatti deemee konkolaataa isaa karaa dhaabbatee bashannanuudhaaf bosona keessa yommuu inni seenutti hattoonni dhufanii gommaa konkolaataa isaa tokkorraatii biloonii arfansaa afur qaba arfansaa irraa hiikkatanii jalaa deeman. Namichi kun bashannanaa ture yommuu inni deebi'ee dhufu gommaa konkolaataa isaa keessaa tokkorraatii bilooniin hundirraa hiikamee jira. Kanarraa kan ka'e baay'ee aaree dhaabbatee waan godhu wallaalee lafa dhidhiita ture jedha. Yeroo kanatti maraatoon tokko uffata ciccitaa uffatee uffata xuraa'aa uffatee kotota guuree achiin darbuuf utuu adeemaa jiru namicha dhaabbatee konkolaataa bira dhaabbatee aaru kana argee namichoo maal taatee jedhee gaafatee jedha. Yommuu akkas jedhee gaafatutti namichi sun galagalee ilaalee maraatoodha bifa tuffiidhaan ilaalee jalaa callisee ammas maraatoon sun namichoo maal taatee jedhee gaafate. Ammas tuffatee callisi jedheeni. Akkasuma ammas maraatoon suni al sadaffaa maal taatee qofaa dhaabbattee akkas taataa jedhee gaafanni gaafatu. Maal naaf goota jedhee bifa tuffiidhaan ani konkolaataa kee as dhaabee deemnaani. Hattoonni gommaa konkolaataa koo tokkorraa kuno biloonii hiikkatanii kuno gommaan akkatti adeemee galuun qabu jedheeni. Kana booda maraatoon suni maal namicha kun baay'ee salphaadhaami. Gommaan konkolaataa kee biloonii afur qaba. Kanaafuu achirraatii tokko hiiktee isa kanatti hidhattee hanga magaalaa geessuutti ittiin adeemtee gaafa magaalaa geesse immoo bakka buufachuudhaan hunda isaa guuttattee adeemtaa jedhee yaada furmaataa fideefii jechuudha. Gaafan kana dubbise baay'ee natti tole waa guddaa irraan baradhe. Gabaabumatti wanta jechuu barbaade namni haala kamirrayyuu sadarkaa kamirrayyuu haa jiraatu Waaqayyo waliif wal nu kenneera waan ta'eedhaa fi walirraa barachuu wal tuffachuu dhiisuun onurraatii eegama kan jedhu kaasuu barbaadeen ergaa kana isiniif qoode. Kanaafuu nama kamirraayyuu itti yaadneennaan qalbifanneennaan dhaggeeffanneennaan yaada furmaataa wanta guddaa argachuu dandeenya waan ta'eedhaaf nama haalaan bifaan iddoodhaan sadarkaadhaan utuu hin qoodiin itti fayyadamaa wanta guddaa yaada furmaataa irraa